Mallaqa isin kennaniisa? Nasa ni se jirtire ustaz nasa akkamitti nama kiyyaatti amanare deeme. Astaghfirullah maal awwalee si kootu waa si kennin jedhanii sitti si waamanii gaafa si waaman moo hin sobu jirta? Dhuguma siin jedhe waan dhugaa qabu ustaz dhugumatti amma no amma laal waajimmaanu karaa laayibiitiin dura isaatti du'aa naa goosisaa ture mana isaatti na waamee jechuudha. Wanta naa godhee osoo wanni kunneen hundi dhufin dura mana isaa na waamee akkana qaqqabeessan ija kana minaamini kanarraallee dhaabameetiin jira. Amma Allahun si fayyisu amma ija kana Yesuus amma torbeet akka booda si fayyisa. Amma tan kootu jireenya keenya jira laayif mornaan dubbate kana dhugaa dubbachuudhaaf. Inni nu bira jira jedhee kijibuun barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Ergasii guyyaa tokko dura achitti dhufanii beexoleen tunneen sheekotiin jira tunneen warrichi keessaa tunneen xixiqqishoon tun jechuudha. Dhuftee du'aa naa goote. Tamam. Achi boodaan ammoo dhugaadha kabaacha. Shayaaxiin illee jirti si galtee shayaaxiin nama harkiftullee jira. Sababa saniif jecha akka jedhan. Duuba jechuun ati amma waa takka mee haqiiqumaan si gaafadha. Takki jiba of keessaa hin qabne. Yoo isaan si dubbatanii jiran jedhi. Yoo isaan hin dubbanne naan jedhi. Dhugaa dubbachuudhaaf amma waajjirri hundi isaaniitti iyyuu jechuudha karaa miidiyaa malee waliin hin dubbanne. Islaamaan waan ta'eef jechuudha. Jechuun kiyyaala kamatee haa ta'uuti. No, namni dhufeetiin kootu qarshii sii kennin uumama jedhanii jira isaan keessaa. No, ustaz waajjin dura na dubbatee jira. Waajjin karaa bilbilaatiin na sodaate waajjin dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaatti waggaa baay'ee waan na beekuuf na sodaate ana. Ibin sanii miti guruppii wantaa keessa na galchaa jedhee iyyuu na galchine istiila gammaan tanaa jechuudha. Guruppii namni baay'ee irraa baratu namni irraa baratu iyyuu na galchaa jennaan mucaan kun meebiin waa'ee Yesus waa'ee lafa balleessuu kana dhufee kana baree jennaan achi deebi'aa sodaatee walleen maali akka inni ta'e beeku ji'a takkaaf waa'ee hagachi turetti gasirra tolbeetu gaafachaan ture. Waa'ee macaafaa minaamini kana waan gaggaafadhee ishiin jedhanii jechuudha. Nan galchine ibin bakkuma barnootaati yoo dhiisi waan biraatiin. Sun akkasiisitu. Qarshii waan qarshiidha ammoo niyya makan keetiin jarri kun qarshii kennuu malan jetteeti immoo jarumatu qarshii kennina yeroo sanitti ani baay'ee miira keessa ture miira an ture isaan keessatti daddafaniitti understand na godhan jarri kootu waaqayyo siif jiraadha minaamini kana inni jiraa miti waaqa qaleessuu kana shamarran kanneen dhiirri hundi isaaniitu yoo jechuudha. Yoo ati ji'a takka boona minaamini kana jijjiiramin dhuguma Yesuus waaqaame maali kana naa jedhan laayif mara ta'anii jechuudha. Kanneen naan jedhan Sayyin Allah keessaan waajjin na sodaatee jira dhugumatti jechuudha duraan illee waan na beekuuf na sodaatee natti hin dubbanne jechuudha ani illee isatti hin dubbanne jechuudha. Namoota biraadha sitti ergaa? Ergaan ammaan tana bakka shaadaan qabadhaan jedhe kanan namoota baay'ee natti ergeessi ajjeesnaa maalii kanneen haasa'an malee san dura bakka gaafa nutaa san dura birii nu gaafatamee biin faayidanitti walleen hin beekne. Garuu at least maqaa kiyyaan biriin komishanii olii wali paandiin komishanii olii wali qabamuu dhageen jira garuu birii isaanii lechumaan calgode waaqni seen foodiin naay. Yoo namni gara kiristaanaa dhaqe birrii walitti qaban jiraasaa? Inde ustaz yoo biriin kan namni akkam jedheen nama ofitti amanaree namni dhuguma islaama keessa ture duraan osoo beeku waa hedduu otoo argu namni kadhumaa. Ati mucaan reefuu dhalattee waggaa aga sila areeda yuun baafne yuummaa himattaasa. Namni areeda baasee meeqa jedhee kunoo. Ustaz laal hayyee areeda osoo hin baasiin biyya meeqa deemee jiru tana qaqqabuudhaaf laalme waa meeqa keessa darbee ishi diddee kan godha. La. Situ rabbiin hin galateeffatin malee namni maanguddoon meeqatuyyuu akkasuma gad jedhee dalagataa rabbi ibaadaa rabbi ofii gabbarataa si galtee iyyumma saniin nagaan jiraachuu jira. Si galtee atammoo areeda yureef hin baafne umrii xiqqaadhaan osoo hin gahin biyyaa baate erga sani ammoo rakkoon si mudatte ijoollummaadhaan sanboodan ammoo rabbiin ammoo ofeetiyyuu biyya silaawaatti hojjetuun si geesse. Landan teessee erga sani UK teesseetiin amma ammoo deebitee ammallee iyyummaa himatta. Gabbaatiin dalagattu biyyi dalagachuu jiraati. Deemi kubii baadhu doolaara kudhan dalagatan dhibee malee dalagachuu dadhabneetiin jeer fayyaa qabnaa miila qabnaa wayiin dalagannu siin jenne dalaga akkasumatti dalagannu dhabnee bada akkaataatti dalagan qabdi Yerooppaa keessa teessee fi miti. Yerooppaa keessa teessee namni Itoophiyaa rakkataa irra hin jiru.
لا أستاذ دبي أكست مال قرر أنا ركعتات ساعتين ما كان دلقا دبت رتي أما تيفدوتي no أستاذ إذا أما وامبرا دبتني مساعتين ما كان يو والله وان تكني أدور إنك ومان تاني دو تجرا مالي في ورقة سنبافني أكما وما كان ينور دبي أستاذ كنا أمال تجرا والله أتلين رب ما سيكون ما تجرا أتلين جت شغاري يا رب مالي نجر وان سري جت أستاذ كي والله اي كاتلين بيت نبي ربي عليه الصلاه والسلام البلاء موكل بالمنطق جاني بيكت بلان يرو يدو جتا وجين اتي نبي الله ابراهيم سيناتو كوشتي مسيرتنا دغه فدومي أيه نبي الله ابراهيم عليه السلام غافا نبي الله اسماعيل غافا إسا مكة تريسني براديمن انت لا تكفوديت انت نبي الله اسماعيل عليه السلام اسماعيل لفي جنة نبي ابراهيم امو اسماعيل دبسو دافو مكة دفان اسماعيل من انجرو سيقالتي إسماعيل من انجرو هذا منا إسارة أرجن إسماعيل إبراهيم إني بيكتامي أبا إسماعيل جيتشور يا قاف هذا